Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkotti ni amanna ameen. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo, nagaa karaarii jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kootii galata sillaasee jiran isiniin jedha. Akkasuma hordoftoonni chaanaalii Leelii YouTube chaanaalii kiyya. Nagaa Waaqayyo bakka isin jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii annagaa kootii galata Waaqayyoof jiran isiniin jedha. Obboloonni maatii Waaqayyoo, obboloonni Tawaahidoo hundumti keessan baga ayyaana kabaja uumaa keenya qulqulluu sillaasee baga nagaadhaan geessanii dhiifamnii fi arjummaan uumaa keenya sillaasee hunduma keenya waliin haa ta'u ameen. Bakka isin jirtan hundumatti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Asitti aansuudhaan yaadannoo ayyaana waggaa uumaa keenya qulqulluu sillaasee adoolessa 7 maaliif yaadatama, sababa kamiif yaadatama kan jedhu karaa dubbisaatiin isiniif hin dubbisa. Ana wajjiniin tura, gara itti darbina. Waaqayyo gooftaan hunduma keenyaaf kan dubbisnu arraba dubbii kan nageenyu gurratti hin nageenyu hundumaa nuuf kenna, kan nu geggeessu fedhaaf jaalala Waaqayyo nuuf haa ta'u. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Gara itti darbina. Turtii gaarii ana wajjiniin. Adoolessa 7 yaadannoo ayyaana waggaa qulqulluu uumaa keenya qulqulluu sillaasee. Adoolessa 7 uumaa keenya qulqulluu sillaasee maaliif yaadannee oolla kan jedhu karaa barreeffamaatiin isiniif hin dubbisa. Yaadannoo guyyaa har'aas isa kanadha. Baga ayyaana yaadannoo waggaa qulqulluu sillaaseen isin gahe. Adoolessa 7tti raajii sillaaseen godhan isa kanadha. Waaqayyoon kan sodaatu arjaa qulqulluu kan ta'e maqaan isaa Abrahaam kan jedhamu biyya Miidiyaam jedhamu jiraachaa kan ture namni tokko ture. Haati manaa isaas Saaraa jedhamti. Qulqulloonni kun seera sillaaseen eegamanii kan godaanu keessummaas simachaa keessummeessaa turani. Keessummaa osoo hin qabaatiin yookaan keessummaan osoo hin jiraatiin nyaata hanga ija xaafillee homaa hin nyaatan ture. Diina hojii gaarii kan tahe seexannis yeroo kana argetti hojjettoota isaa keessaa tokko akkas jedhee erge. Keessummoonni hundumtuu gara mana Abrahaam akka hin deemne daandii Miidiyaam irra taa'ii dhugaa sobatti jijjiirii dubbadhu. Kunoo dhiigni kee hanga lafa irratti dhangala'utti mataa kee dhagaadhaan rukuti yookaan falaxi jedheeni. Seexanichis ajaja kana erga fudhatee booda gara Miidiyaamitti bu'ee dhiigni isaa hanga lafa irratti dhangala'utti mataa isaa dhagaadhaan rukutee of falaxee dhiigsee daandii irra taa'e. Imaltoonni daandii sana irra imalan yeroo isa bira gahanitti isin yaa imaltoota nana eessa dhuftanii eessas deemtu jedhee gaafate. Imaltoonni sunis nuyi gara mana Abrahaam isa gaarii fi tolaa ta'ee deemna jedhaniin. Hamma Abrahaam gaarummaa isaa akka dhiisee fi gaarummaa isaa ammeenyatti akka jijjiire nama hamaa ta'ee hin dhageenye isin jedheen. Kunoo keessummaa jibbuu isaa irraan kan ka'e dhiigni koo akka bishaanii hanga lafa irratti dhangala'utti akka na rukute na falaxe. Kunoo kottaa mataa koo ilaalaa. Inni ana irra gahe akka isin irra hin geenye hin deeminaa isaaniin jedhe. Keessummoonni sunis nama arjaa fi gaarii kan ta'e Abrahaamiin maaltu tuqe nama hamaa ta'uu danda'e jedhanii walii isaanii marjatanii. Kanas erga waliin jedhanii booda deebi'anii gara biyya isaaniitti galan. Guyyaa kanas Abrahaam mana isaatii bakkeetti daandii irra bahee keessummaa barbaade ni dhabe. Achii gara mana isaatti deebi'ee homaa osoo hin nyaatin ciisee bulees namoonni shan gara mana Abrahaam osoo deemanii seexanni sobaa fi hamaan sun isaan argee akkuma jalqabaa yaa namoota nana eessa deemtu jedhee gaafate. Innis gara mana Abrahaam deemna jedheeni. Seexanichi deebisee yaa obboloota koo Abrahaam mataa koo falaxee gidduu mataa kootii dhiiga koo dhangala'u ilaalaa isaaniin jedhe. Kunoo ammas akka koo akka hin taane nagaadhaan biyya keessanitti galaa jedheen.
Yeroo kanas keessummoonni kun walii isaaniitti Abrahaam nu ajjeesuu irraa deebinee gara biyya keenyaatti galuu wayya waliin jedhani. Lammaffaa akkuma baree gara daandiitti bahee hanga aduun lixxutti eegaa oolee keessummaa osoo hin argatin hafe. Achii gara manaatti deebi'ee homaa osoo hin nyaatin ciisee bule. Guyyaa shanaffaattis mootiin samii fi lafaa uumamtootaa Sillaaseen kutannoo laphee Abrahaamii fi hammeenya seexanaa sana arganii gara mana Abrahaam deemani. Yeroo kanatti kana gorsi seexanaa hundumtuu ni diigame. Qabaniis gara Si'ool dhuma isa taatetti isa darbatanii Sillaaseenis akkuma keessummaatti balbala Abrahaam tahani. Abrahaam balbala isaa akka tahan yeroo argetti gara mana isaatti fiigee galee haadha manaa isaattiin akkas jechuun isheetti hime. Yaa obboleettii koo Saaraa kan kabajaman keessummoonni jaarsoliin sadii dhufaniiruuti. Egaa ati ariifadhuu biddeenaa fi ittoo dhugaatii gaarii fi daadhii isaa urgaa haa qopheessi. Anis korma kophee nan qala jedheeni. Saaraan haati manaa isaas tole gooftaa koo akka ati jette nan godha jetteeni. Lammaffaas itittuu dammaa akka qopheessituu fi bishaan miillaa dhiqannaa isaaniif ta'u akka bulluqsituu fi ishee ajaje. Achii boodas tokkoon isaanii mataa isaanii fi daabboo gurguddaa akka tolchituu fi ishee ajaje. Abrahaam kana erga dubbatee booda korma kophee sana qalee foon isaa addaan baasee kana booda korma qale sana foon isaa saggootti baatee gara mana isaatti qabatee erga galee booda haadha manaa isaatti kennee egaa ani miilli isaanii dhiqutti foon kana bishaan isaa baay'isiitii soogidda yookaan ashaboo mi'eessituun mi'eessii hojjedhu jedheen. Isheenis tole jetteeni. Abrahaamis waltajjii mana isaa cinaatti bakka Sillaasee arge irratti uffata isaa afee gooftolii koo miilla keessan akkan isiniif dhiquuf gara mana obboleessa keessaniitti ol seenaa jedheen. Kana boodas ka'anii gara godoo yookaan dunkaanaatti ol seenanii afata afameefis irra tahanii. Yeroo kana miilla abbaa dhiquu jalqabe. Abbaa erga dhiqee booda ilmii fi hafuurri qulqulluunis dhiqatanii isaan arge. Gargar ba'umsa malee tokkodha waan ta'eef. Yeroo kana maaddii gabateedhaan hojjetee wayiniis okkoteedhaan waraabee isaaniif dhiyeesse hanga quufanitti nyaatanii dhuganii. Maaddiin erga ka'ee booda irbaata keessummootaaf kan qalame kormi yookaan dibichi balbala mana isaa fuuldura bakkee dhaabbatee argani. Abrahaamis korma yookaan dibicha kana yeroo argetti ni sodaate ni hollate. Yeroo kana Sillaaseen yaa Abrahaam seexanni akkasitti hin hinaafne hubadhuu beekii yeroo keessummaan siif dhufu laphee ifaa fi yaada dammaqaa taheen ta'ii simadhuun. Keessummaan yoo si hin dhufne garuu yeroodhaan nyaadhu dhugaatii kees dhugi malee dheebuu kee hin bulin jedhaniin. Kana dubbatanii fakkeenyaa fi yaadaan tokko kan ta'an Sillaaseen ol bahanii. Kun hundumtuu kan tahe adoolessa torbaadha. Namoonni miidiyaam waa'ee nyaataa fi erga dhiyaatee qalamee booda Sillaasonni kan kaasan korma yookaan dibichaa fi akkasuma hojiiwwan raajii Sillaasee biratti raawwataman hundumaa gonkaa ajaa'ibsiifatanii dhiifamni isaanii eebbi isaanii uummata kiristaanaa hundumaa waliin haa ta'u ameen. Galanni waaqayyoof deessuu haadhasaaf ulfaataa fannoosaaf haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Ayyaanni uumaa keenya qulqulluu Sillaasee abbaa keenya abbaa arjaa guyyaa kanaan yaadatamaa. Guyyaa kanatti guyyaa jarsaanii mana Abrahaamiif Saaraa seenanii itti eebbisanidha. Abrahaamiif Saaraan keessummaa simachuu jaraarraan kan ka'e waan gaarii hojjechuu jaraarraan kan ka'e uumaa jaraa simatanii eebba guddaa guyyaatti argatanidha. Nus tokkoon keenya diina jireenya keenya wanta gaarii wanta qajeelaa yeroo hojjennu nu tuqu nu qoru hundumaa uumaan keenya Sillaaseen nurraa fageesse eebba uumaa keenya akka argannu wanta gaarii wanta qajeelaa akka hojjennu fedhaaf jaalalaa waaqayyoo nuuf haa ta'u.
Fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Namni keessummaa simatu Waaqayyoon ni simata. Ergamoota Waaqayyoo ni simata. Qulqulloota Waaqayyoo, wareegamtoota Waaqayyoo simate. Wanta gaarii namni hojjetu gaariidhuma argata waan ta'eedhaaf galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Uumaan keenya dhiifamaa arjummaa isaatiin nu haa yaadatu. Bakka fi iddoo jirru hundumatti ijoollee cuuphaa hundumaa nu eebbisuun fedhaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ayyaanni guyyaa irraa sababa kanaanidha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Uumaan keenya Sillaaseen hunduma keessan haa eebbisu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u hanga bara baraatti amiin. Innaa nus hamma dhumaatti cimnee dhaabbannee amantii keenyatti jabaannee hojii Abrahaam hojjete hojjennee gonfoo jireenyaa ishee bara baraa ishee samii akka dhaallu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Irra deebiinaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Amiin. Seenaa kana hundumaa seenaa Abrahaamiif Saaraa guyyaa Sillaasonni mana jaraa seenanii eebbisanitti seefa Sillaasee kan guyyaa dilbataarraallee obboloonni kadhatan hunda kanayyuu hin beektu jedheen yaada. Guyyuma kanatti Sillaasonni guyyaa mana Abrahaam seenanii eebbisan guyyuma kanatti gaafa waggaa isaa Saaraan ilma akka deessu Abrahaamitti dubbatan. Sillaaseen kana booda Abrahaam akka ilma dahuu isatti ni himani. Isaanis yeroo kana itti himan inni umuriin isaa dulloomee ture. Akkasuma Saaraan haati manaa isaa dulloomtee turte. Saaraanis yeroo kana dhageessu shakkitee kolfite. Waaqayyoon yeroos akkas jedheen. Wanti dinqisiisaan Waaqayyo gochuu dadhabu jiraaree? Bara hegeree yoowwana deebi'ee gara kee nan dhufa. Saaraanis ilma godhattee na eegdi jedhe. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 14. Egaa yaa maatiiwwan Waaqayyoo jireenya Abrahaam keessaa waa baay'ee ni baranna. Qulqullinaan waan jiraatee fi Waaqayyoon isa eebbiseera. Abbaa dhaloota baay'ees isa godheera. Gooftaan keenya Firichi keenya Iyyasuus Kiristoos akka jedhe Yihuudootaan dubbatee ture. Ijoollee Abrahaam utuu taatanii hojii Abrahaam hojjettee hin hojjettu turtan. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 39. Nutis hamma Ortodoksii jedhamnee maqaadhaan waamamuu qofa osoo hin ta'in hojii kiristaanummaa hojjennee ijoollee Abrahaam ta'uuf haa jabaannu. Waaqni abboota keenyaa kan Abrahaam, kan Isaaq, kan Yaaqoob amantaa keenyaan jabaannee hanga yeroo dhumaatti isaaf amanamnee oobdii isaa keessa akka jiraannuuf nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoo Abbaaf, galanni Waaqayyoo Ilmaaf, galanni Waaqayyoo Hafuura Qulqulluuf haa ta'u hanga bara baraatti.